waa'ee qabeenyaa yoo dubbatamu haqiiqaatti jireenyi ilmi namaa wanti inni irratti hundaa'etu jira. Jireenyi ilmi namaa kan inni irratti hundaa'e inni guddaan qabeenya irratti. Kanaafuu horiin matuma isaatti jireenya biyya duniyaa ittiin jiraatanuu jechuudha. Lammaffaa diinii rabbi samaaidhaa buuse kan ittiin dalagamee bakkaan ga'uu danda'amu maaliini? Qabeenyaa fi horiidhaan. Waa biraa fageessee isinitti himu arkaana islaamaa 5 yoo ilaalle arkaan islaamaa 5 walumaa galatti horiidhaan malee hojjetamuu hin danda'u osuma jennu keessaayyuu zakaadhaaf hajjiin horiidhaan malee mirkanaa'uu hin danda'u. ربي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا من استطاع إليه سبيلا غاف جرو توكو مالني غرسنا ديمو دندون يو مال جرات يو هودين جرات كان دين اللي جرات چسود آفي أركان إسلاما قوتچود آفي اللي هوري برباد چسايچو كان واربي قرآن نتم أكسمس دنيا كان كيسا يورف نمني كن بني آدم إلمنا ما yoo biyya duniyaa hadhufu waa gurguddaa sadiiti irraa eegama umadda waa gurguddaa sadiiti irraa eegama waa gurguddaa sadii keessa inni tokko akkuma isin beekta rabbi qur'aanan wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun tokko rabbi gabbaruudha inni asli ni duraa jechuudha. Lammaffaa jireenyuma biyya duniyaa kana tolchanii duniyaa jireenya misoomsuudha. Rabbiin qur'aanan maal jedha? هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها رب دتشي الرئيسين أوميو واستعمركم فيها أكا إسن دتشي كان مسوم ستن إسن ربر بادا جرايا سببني لمن ما أوم مكيسا توكو دتشي كان مسوم سول كون كم مسوم دند أوم مالني كبينيان كم برا دنيا متى إساتي أورجوس تأ ورتني دبرسني كنون متى ما إساتي عبادة متى إسادن دجتشو ولموني هدو دبتنير كناف وانا الراتي مويو دبني اكما دبين سلا كآتوري عبان بيوم حقيقان معلوم مانا حقيقا قبين اما همنا سياساتي اولي مالي همنا سياساتي قديمتي ورّي ارّا ورّا سياسة سوچو ساجر ورّي ارّا ورّا سياساتي تبتاجرا ورّا مالتي ورّا قبين قبن اما يو غاف اجبتي غاف مرسي رحمة الله عليه غاف امني بلان ummanni muslimaa parsantii walakkaara ol ummanni misraa filatee jaallatee filatee gaafa isa jaallatee filatu mursii ummatatu jaallate malee abbaa biyyaa lakkoofsaan baay'ina ummataatu jaallate malee parsantii naannoo parsantii 50 filatame warra salafiyyoota hizban nuur gara parsantii 25 filatame paarlaamaa keessa islaamiyyoonni parsantii 75 ol paarlaamaa kan qabate jira mootummaa kan qabate jira parsantii meeqa parsantii 75 yeroo sadii filannoon shan dhiyaate shananuu hin mo'atan guutuu shananuu hin mo'atan siyaasaan mo'atan filannoodhaan mo'atan jaalala ummataa waan qabanuuf garuu diinagdeedhaan kufan diinagdeedhaan waan kufaniif waggaa tokko osoo hin tirin mursiin mana hidhaatti deebi akkamitti diinagdeedhaan kufan abbaan qabeenyaa warri waggaa 50-60 guutuu qabeenya horatee qabeenyaa qaban maal godhan gaazidhuma nadaajii bakkee jiru kana dhowwatan makiinaan nadaajii guutuudha makiinaa kuma tokko dhaabbata biyya arabaa keessa jechuudha asii qotan warri sukkaara qaban sukkaara dhowwatan mana keessatti lafa kaa'an warri sibiila qaban sibiila jalaa dhowwatan warri nyaata qaban nyaata dhowwatan nyaatni daabboo argachuun si kaayite ummanni maal haa godhu ummanni maal haa godhu keessaayyuu gariin akka imaaraatii warri kaan immoo birrii baasanii warra faallaa jala kana adeemu godhan jarri kun qarshii qaba jaalala ummataa qabu mootummaa akka jaraa jira ummanni filateera maajoritii paarlaamaan jala akka jira garuu maal gochuu hin dandeenye diinagdee kana maal gochuu hin dandeenye qabachuu hin dandeenye kanaaf osuma ummanni duuka bo'u osuma ummanni duuka cinqamuu mana hidhaatti galanii gariin jalaa dhumanii nama 50-60 mana hidhaa jiramu maaliif horiitii siyaasa moote jechuudha warri turkii ordugaan gaafa filannoo dhufu bara 2001 kan gaafa dhufu jalqaba wanti inni irratti hojjete jalqaba wanti inni rabbi sababa godheef irratti hojjete diinagdee irratti hojjete waa biraa dhiise waa islaamaa dhiise inni waa da'awaa waa islaamaa waa maalii waa masjiidaa waa salaataa tokko naasoo inni piraayim ministeeriidha muummicha ministeera turkiiti intalli isaa hijaaba uffattee mana barumsaa barachuu hin dandeessu inni muummicha ministeeraati intalli isaa hijaaba uffattu maal godha intala ofii biyya biraatti ergee biyya alaatti ergee barsiisa maaliif
humnan qaba jedhee mootummaan qaba jedhee jiruu hin dandeenye maal godhee gattaa'ee faranjootattis fakkeessee ummata biyyaattis fakkeessee waa hunda godhee maal gochuu jalqabe qabeenya kana uumuu jalqabe abbaa qabeenya ofii ummate abbaa qabeenya mataa ofii ummate abbaa qabeenya kaampaanii gurguddaa qaban ummate miidiyaa mataa isaa danda'u miidiyaa ofii ummate gaafa asii qabeenya argatu gaafa asii miidiyaa qabu warrumti isa diip isteetii mootummaa keessa jiran maal ta'uu jalqaban qabeenyi jiraa miti miidiyaan jiraa miti gara kana dhufuu qaban waan durii xiqqoo baalaansii gochuu dhufan waggaa 15 booda jijjiirama guddaa fidee nama tokko waggaatti galii nama tokko mataa ummata turkii irratti gaafa inni dhufu doolaarii 1,700 yookaan doolaarii 2,000 kan ture waggaa 13-14 keessatti dachaa 5 baay'isee namni daklii fardii tokkoon waggaa 3-14 booda kan doolaarii 2,200 ture gara doolaarii 13,000 ta'e namni ordugaaniin hin jaallanne jibbu waa siyaasa namni jibbu maaliin jaallachuu jalqabe ikoonomiidhaan jaallachuu jalqabe birriidhaan jaallachuu qabe maaliif birri kiisaa galuu qabe nyaatee buluu jalqabe mataa ol qabachuu jalqabe idaa aalama IMF idaa doolaarii birrii biiliyoonii 70 ta'e irra jira doolaarii birrii biiliyoonii 70 kaffale osuma ordugaaniin mataa isaatiin hin jaallanne maaliin jaallachuu jalqaban ikoonomii qabeenya inni fideen jaallachuu jalqaban kana booda maal gochuu jalqabe erga qabeenya gaa qabaate waraana mataa ofii dhaabbate poolisii mataa ofii security mataa ofii firdi beetii warra daanya waa hunda sirreeffachuu jalqabe gaafa inni amma maalummaa ofii ibsuu jalqabe maal godhe jalqabe seera waggaa 100 khilaafaa islaamaa kan ture seera duraan kufee islaamummaan biyyattii dhaabaddee islaamummaa wanti jedhu hin barbaachisu jedhamu sana suutaan maal gochuu jalqabe jijjiiruu jalqabe poolisii ta'anii wattaadara ta'anii hijaaba uffachuun gonkumaa hin kajeelamu ture kana eeyyamuu jalqabe ijoolleen yuunivarsiitii hin barattu turte hatta turkiin parsantii 98 muslimaa beeka ijoolleen durbaa warri diinii amma ta'e qabdu mataa duwwaa baruu waan mataa uffatanii barachuu waan dandeenyeef mataa artifishaalii maal jedhan wiigiidhaa miti artifishaal wiigii uffatanii akka hijaabaa fakkeessanii barataa turan miidhaa rakkoo hedduutu irra ture kana suutaan irraa kaasuu jalqabe gaafa kana waggaa 20 akkas waggaa 15-16 gaafa kaa deemu namni harkatti kennuu jalqabee kanumaanuu waggaa 3 irraa inqilaaba irratti geggeessanii kuffisanii oola rabbi tambise malee kan sababa ta'eef maali qabeenya ekonomii biyya keenya keessas har'a mootummaa amma jirus haa ta'u mootummaa sichi dhufus haa ta'u warri rakkisaa jiru eenyunni warra abbaa qabeenyaati poolisii jeneraala bitu birrii miiliyoona 10 20 30 poolisiin ji'atti birrii 5,000 nyaatu miliyoona 200 kaffalamaaf ijoollee ofii Ameerikaatti barsiifataa Awurooppaatti barsiifataa dargii maaltu kuffise dargii wayyaanee miti kan kuffise birrii Ameerikaanii doolaarii Ameerikaanii kuffise qabeenyi murteessaadha yaa ummata islaama kan nu duddubbatti anfine qabeenyaan immoo maajoriitiin islaama hin beekama kun warri halkanii guyyaa oduu odeessitu waa tokko hin qabdu Itoophiyaa irratti idaadha malee wanti isin biyya kanaas goote hin jiru propagandaan halkanii guyyaa ummata keenya mataa raasaa jiru waan kun akka jira harkaa hin baaneefiyyi ummanni keenya waa ikoonomiitti akka hin dhufne godhu ingiliiziin waggaa meeqanarraati kan isiin eeyyamte islaamik baantii bante Ameerikaaniin waggaa meeqa Awurooppaan waggaa meeqa gara tiriliyoonii 11 doolaarii tiriliyoonii 11 oliitu jira 2008 global economic crisis gaafa aalama tuqu islaamik baankiin akka saaruukaatti akka misaayiliitti ikoonomii isaa guddataa ture aalamni guutuun ikoonomiin isaa rakkoo keessa galu islaamik baankiin rakkoo tokko hin tuqne maaleeshiyaan sustainable economikii irra jirti ikoonomiin isii turkiin akka hitti deemutti jirti badilli ammaaraaciin conventional baankii kan ta'aa jiru islaamik baankidha maaliif seeri rabbi kaa'eef seeri namni kaa'e walitti hin dhufu alaa ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiiful khabiir rabbiin waa ilma namaatiif ta'u kan beeku isa seerri ikoonomii shari'aan kaa'e kun osoo tartiibaan deeme aalama guutuutti deebi'a maaliif seerri islaamaa ilma namaa giddu galeessa godhee ilmi namaa kun rakkoo keessa akka ba'utti barbaada malee namni xiqqoon akka ni qabeenya argatee isa kan garboofatu hin barbaadu amma baankiin maaliin hojjeta akkuma isaan sida jedhan baankiin horii walitti qabee horii irraa kontiraata nyaata birrii walitti qabee birrii gurgura waraqata walitti qabee waraqata gurgura baankiin
waraqata gurguree birrii argata. Islaamni immoo akkas hin jiru. Islaamni qabeenyi jiru investii godhamee ummanni bal'aan miskiinummaarra akka ba'uuf. Kana yoo dubbanne hedduudha kan dubbanu. Kan dubbatti nu hambifama maaliifi kana qabannee gaafa jennu baay'ina qabna, lafa qabna, beekumsa qabna, diinagdee qabaannaan maal ta'e jechuudha abbaan biyya haqiiqaa nu ta'e jechuudha. By default mana keenya dhufamee sheekonni keenya amma biiroo dhaabbatanii hajaan jaraa hin baane ulamoonni keenya biiroo deemanii yeroo 100 hajaa jaraa hin baane mongissiin mootummaan kamuun haa dhufu salfii qabatti balbala jala keenya dhaabatte jechuudha. Maaliif qabeenyi ammoo miskiina waan qabu haqiiqaan diinagdee maalummaa isaa beekuun barbaachisaa waan ta'eef durii waan kana hin beekneef waan kun rakkoo ta'eef waa'ee maalii dubbataa ture tartiibuma takkasi waaqiidhaa dubbataa ture waggaa 20 waggaa 30 waaqiidhaa dubbataa ture isaaf socho'aa ture sirriidha haqiiqaadha maaliif dura ilmi namaatiif rabbii gidduu maal ta'uu qaba qulqulluu ta'uu qaba yoo kun hin jiraanne kan biraa faayidaa hin qabu achi ibaadaatti ummata keenya jabaasaa ture salaata sooma hajji hojjedhaa hidhaa ture akkasii miti himaa akkasi tartiib waan deema amma immoo abbaa biyyummaan keenya ga'eera moo hin geenye ga'e yeroo nu lafa kadhannee fudhannu dhaabbachuu qaba yeroo nu waa hunda kadhannee fudhannu dhaabbachuu qaba naannoo keenya irratti ofii murteeffachuu qabna jechuun gaafa waa hundaan jabaanne tartiibuma diinumati immoo akkasii beekaa nabiyyiin keenya alayhi salaatu wasalaam makkatti jalqaban toohida jalqaban achii ka'ee waggaa 10 fixanii waggaa 13 waa'ee salaataa jalqaban yeroon ammaa yeroon waa'ee salaataati soomaa dubbannu qofa osoo hin taane yeroo amma dandeenyen shari'aan islaamaa iddoo hundatti mirkanaa'uu waan qabnuuf kana keessaa immoo diinagdee waan ta'eef kana hubannee wal hubachiisuu qabna. Kana imaamonni keenya ulamoonni keenya illee masjidatti piroograamii qabatanii yeroo hunda yeroo jumaa kulli ummata keenya hubachiisuun barbaachisaadha. Diinagdeedhaan duddubbatti hafdee nuti taphatamaa jira kana hubachuu qabna jechuudhaafi waan kana guyyaa tokko guutuutu dubbannee hin fixnu haa ta'u gabaabumatti kanaaf fakkaatu insha Allahu ta'ala jajjabaadhaa walitti haa ibsinu jara keenya immoo waliin mari'annee sagantaa lammaffaa yeroo gabaabaa keessatti magaalaa Jimmaatiif godina Jimmaati haa qabamu gara Lubbaaboris gara biraas waan deemamuuf jennaan dura sadarkaa lammaffaa asa ta'uun jedhe maal fakkaata takabbalu kanuma isiniin jedha